nama jabaa idil namaa duuba jira. Haadha mana kiyyaa taniin akkaan jaalladhu. An ama 29 ilmaan wajjin horree ilmaan 10 wajjin hin qabnu. Roidaa Haji Yusuf Adam taniin akkaan jaalladhu. Naqina jirti gaarri agartu kun gaara soogiddaati. Tulluudha. Gaara gartee tasaabii kuma tokko ol ta'u kan armatti tuusamee jiru. Jaarsi faabrikaa kana amata 2 ol nurraa fixee jira. Jiinsa amma dhibbarraa persentii 50 deemnee jira. Faabrikaa biraa jira ammas kan armaan jiru. Industirii gusiin jedhu huccuun nuti uffannee deemtuun soogiddeef keessaa qabdi. Qalamni mana dibdu kun soogidda qaba. Nyaanni dhugaatiin lallaaftu nuti dhugnu kun soogidda qaba. Warri dhadheeraan ni arganu warra gaggabaabaa narraa hin abishee malee. Akkana kun akka rarra'u kana qulqullaa'u. Leetira miliyoona tokkoo fi 100 jechuun bishaan arma fayyadamu jecha. Indaaftu lubbuunu asii daabar kun. Akkana soogidda fuutee danfatti naqachuun nyaata naqachuun tana wanni mootummaan dhukkubaa jettu. Wanni nama miidhu. Halla doofaa dhukkuba gari wanni fidaa qushaasha kana jechuun wanni nama keenya miidhu. Ani guddaan yaa'u qushaashuma irraa bahu. Qushaashuma isarraa dhiqamee bahu. Maasha Allah. Kun nyaataaf hin oolu faabrikaaf malee. Faabrikaa. Kun ayoodiin itti seenee atitaa nyaataa deema. Kana ayoodiin itti seenne faabrikaan fudhateeti warshaan wani dhaabbatuuf fayyaa uummataatiif jechuudha. Amma soogidda akkana dhiqamee faabrikaa dhiyaatu kana biyya tana keessa keenya kan duraati. Magaazanni haaree 5,000 fi 500. Oowwi digirii 45 jira. Hatta biyya alaatti illee hindiirraa nama dhufee as keessa hojjetu jira. Asii hindiitti ilmaan qallabee jechuudha. Faabrikaa eebbisuun numaafuu jalqabaati. Anama faabrikaa kana akkasii jetti lakkaawwata. Deengadduma gaa ooyiruu akaabuu turre amma 20 dura. Har'a alhamdulillah abbaa warshaa rabbiin nu godhe. Namni jabaan na duuba jiru kunoo haadha mana kiyyaa taniin akkaan jaalladhu taniin kabaju isiidha jechuudha. Bakka tana agarree bakka tanatti tuffannu rabbi nu haa gahu. Tokko nutti hee tokkichi kumate. Abdurrahman bin Awf yaqa zamana kanaa keennu. Faarsistoo bultootaa miti dhuga dubbattoota malee. Silaa isinis rabbiin akkana qixa kiyya kana ol isin fidee dalagaa kiyya tanallee akka ibaadaa hojii goonuu kanatti isin hojii dalaguu fedha. Dulu beita warsha gide magala dufne ha magala dufne warsha makiinuma cinaa baana akka Abdurrahman ibn Awf irra markabaan meeshaalee as naqee markabaan sadaka rabbi haa godhu isa caaluu miti cinaa saatuun keenya ganaadha. Maashaallah nurraa yaadaan jaan. Min huna nabda'u wa ila aljannati naltaqi yana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah gaarra samara faabrikaa soogiddaa jirra. Alhamdulillah rabbi armaan nu ga'e. Gaarri agartu kun gaara soogiddaati. Tulluudha. Gaara gartee tasaabii kuma tokko ol ta'u kan armatti tuusamee jiru loodarri achii fuudhee dhufa. Achii fuudhee dhufeeti akka agartu kanatti armaan soogiddatti naqa jechuudha. Soogidda amma kun soogidda gana dhiqamee piroosas ta'ee bahu soogidda sun itti naqa jechuudha. Soogidda sun itti naqa. Haji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arraga kuno samara ada jirra. Waan kana ifduratti hedduu dhagiyaa turre hawwii barame kan rabbiin nu fide kan saa dura maali eessarraa kaatanii akkamitti as dhufuu dandeessanii mee asumaanuu daawwattootaaf nu ibsuun barbaade. Faabrikaan kun Af Oro Trading jedhama. Maqaan isaa? Af Oro Trading jedhama maqaan isaati. Faabrikaan Af Oro Trading nuufi saayiban kiyyaan wajjin dhaabne kuni faabrikaa soogidda ayodize jechuudha. Soogidda dheedhii fuudhee karaa soogidda gartee nyaataaf ta'utti jijjiiru. Ayodize ayodiin itti ta'uudhaan dhiquudhaan achi booda ayodiin itti ta'e jooniyan naqee hodhuudhaan magaalaaf dhiyeessu jechuudha. Maashaallah. Kanaafuu maqaan faabrikaadhaa Af Oro Trading jedhama. Asumaanuu barame ka borosos sar kan turtan. Ijaarsi faabrikaa kana amata 2 ol nurraa fixee jira. Maaliif jennaan soogiddi nyaata. Wanni nyaataa hedduu eeggannoo fi qulqullina beeku. Qulqullina sadarkaa warri fayyaa biyyattiitii fi warri darajaatii fi hundi eeggate kana waan eeggachuu qaban barbaachisuuf faabrikaan kun hedduu qulqullinaan waan ijaaramuu qabu. Wanni hundeetu
kana idil dabruudhaaf amal lama ol irraa fixee jira. Kanuma wal qabatee amma hojiinsa parsantii hamman irraa fixee jennamu guututti murame. Hojiinsa amma dhibbarraa parsantii 50 deemnee jira. Faabrikaa biraa jira ammas kan armaan jiru. Kan cinaacha kana amma faabrikaa nuti qabanni parsantii dhibba. Parsantii dhibba sun irraa cinaan tokko parsantii 50 ijaaramee faabrikaa lama faabrikaan keenya. Faabrikaan tokko dhumee hojii eegalee jira. Faabrikaan lama daa piroosas ta'ee jabuuti gahee jira jechuudha. Cinaacha maanii kan dhaabbatu. Sunis soogidda alarraa biitii teenya asneetu impoort kan godhu jechuudha. Industrial salt janiin afaan faranjiitti. Soogidda industirii gusiin jedhu huccuun nuti uffannee deemtuun soogiddeef keessaa qabdi. Qalamni mana dibdu kun soogidda qaba. Nyaanni dhugaatiin lallaaftu nuti dhugnu kun soogidda qaba. Wannummaan saabunni soogidda qaba. Wanni soogidda hin barbaanne jirtu waan kana idil biitii teenya biyya alaatirraa doolaara baaftee bitti. Waan kana idil hambisuudhaaf. Faabrikaan biyya tana keessa jiru idileetu waan soogidda fadhu suniifi kanna jechuudha. Kun ammoo warra nyaataatiif kanna. Nyaata gartee warra bakka takka jilmaadhaa fudhatu soogidda gartee barnootaan dur baadiyyaa bakka iyyuu nyaannu. Sun ammoo gudufee faabrikootaaf kanna soogidda ammaas table salt jedhamu jechuudha. Table salt jechuun soogidda xarabeezaa irra kaayyattee xiqqoo xiqqoon itti naqattu. Amma wanni kuni dubbiin leen teessanii duraan biyyee manaan maragan fakkaata yeroo dhalaalan. Biyyee manaan maragan yookiin waan isaan kana fakkaata. Soogidda jechuun kanuma jechuudha. Kanumaan soogiddatee boodarra guunii fi dhumarra ga'ee isin ni gartan jechuu soogidda. Daawwattoota keenya akkuma agartanii isa kana soogidda jechuun kunoo isa kana ni gartanii maashaallah. Kanuma asirraa jalqabnee kanumaatu deemee dhiqamee amala isaa jijjiirratee soogidda saafii ta'ee asfaa. Amma gaa warri dhadheeraan ni arganu warra gaggabaabaa narraa naaf ishee jamaali. Naaf ishee jamaal xiqqoo gaggabaabaa warri dhadheeraan biraa jiru ni arga. Dachiin tun tasaabii tokko fuuti jechuun guutuu akkatti. Tasaabii tokko. Kuntaal 400 fuuti. Kuntaal 400 fidee naqa jechuudha. Kuntaal 400 kana achirraa gaara sunirraa as guuree. Gaara sunirraa as fuudhee kuntaal 400 arman naqa. Soogidda kana jechuudha. Armarraa eegala piroosesni soogidda kana. Taakka jaa. Armarraa eegalaan gaa eegaas dhufee jechuun malee bakka biraatii asittuu guurama. Gaarri kun kiiloomeetira 200 kan dhufuu jira kan 100 dhufuu jira. Iddoo adda addaa naannoo Affaar keessaa guuramee dhufe. Amma karee gubbaadha bu'ee sana asii bu'a. Kan gubbaa bu'ee sun armaan yaasa jechuudha goda kana keessaa. Goda kana keessaa yaasa. Beeltiin amma deemu jirti. Beeltiin fuudhaa deemti. Beeltiin tun soogidda fuudhaa deemti. Maaliif xiqqeessineeti amma akka waayyuu keessaa eegalaa jechuudha. Ganaa beeltiin tun guutamti. Ganaa guutamaa deemti jechuudha. Amma itti babbanu jiranii irraa dhaabanii waan turaniifi amma itti banu jiran amma laaluu dandeessu. Jijjiirama qabdi. Amma itti banu jiran. Itti banamee amma soogiddi eegalame jechuudha. Akkanatti qushaasha waan jiruufi waan gurguddaa maashinaa ol ta'uufi amma namni qorninuu armara taa'ee keessaa guuru. Maal keessaa guuran? Waan ooyiruurraa gudhuuf waan nasiibaa dabre yoo jiraatte. Fi soogidda gurguddaa gartee maashina ni darara jennee yaan. Isaanii irraa guuranii haaree deebi'ee kun bakka itti caccabee deebi'uu jira jechuudha. Haaree deebi'ee caccabee dhufee. Amma halluu qabguurame kun maashina ni darara jamee waan yaadu. Amma gaa piroosesni armarraa alarraa dhufe sun beeltii tanarra deemu jira. Beeltiin tun gubbaa sun irratti akkuma agartan kanatti armarraa dhiqaan eegalamti jechuudha. Kanarraa dhiqaan eegalamti. Laalama idduun achiin naqama. Achiin adda baafama. Bishaan armarraa dhufu kun kubboo alarraa dhuftu caffee taasisan agartaa. Alarraa seetee armarra naqama. Kubboolee caccafee gana harku jiraanna. Armarra dhiquu eegalti. Achiin booda dhiqaan achirraa kaate arma seenuu eegala jechuudha. Arma wafcoo tanaan daakame
تانكرا دورا اتيغلمو اچرا تكا تانكرا لمدات mana keessa olamaa jire amma armatti imma seenu jira jechuudha dhiqamee soogiddaa dhiqamee seena jechuudha soogiddaa fi bishaan waliin laaqame kun amma soogidda dhiqamu jiru jechuudha keessatti waliin laaqu jira waan kokorsuu jira kokorsaa ni beektanii mi kokorsaa akka shuuroo nama kokorsuu laaqaa jira jechuudha amma soogiddiree farmaadii qabu sun soogiddiree farmaadii qabu jiru sun armaan baha jechuu jala kanaan armaan dhufeeti armaan gubboo tanaan bee ala deebi'a jechuu ala baha jechuu soogiddiin kan xiqqaa kan amma bishaan agartan sun armaan ala baha soogiddii ala bahee sun arma seene jechuu خريف أشي لفاقه بيشان تهي أربعة درب में थांकरा गुद्दा खाना सेना थांकरा akka थांकरा lama fa jama akka dikati sadafa dong akka थांकरा kamu lama fa थांकरा थांकरा kun arman fide खाना kanne mas arman kun wan dikala madar arman diketi wan kushashe telle so gidda firatu fe واني سانتاني واني ساني ملة تراتو في أرمان باسه خان صدفا خنا كنا جتشو تونينتا توي وان ماشينين توجيه تو في جتشو في بيغ ماشي في سنسر غوري فراتو فا واني سانتاني أما أرمان تانكري صدفا خنا سين ولي سوغيد ديك أمي تومي جتشو بشانا إنه بشان سوغيدا جتشو أكنا كنا كرر روحنا كل وشاجره وصلت كرته وشاج سوني غنا منا خي سينل لالا مالكون وشاجره فوني جيسون اما وشاجني دل خنتو به وان غرتي فايدان قمني خنما وني جو ارمتبا شان كنا خيست شان بوتون غودي قمي ديمي بغار ديمي وان بربادو ماغنيسيوم جانين كنما ماغنيسيوم كون سبيلا فا وان سوغي دخاي سجرو اومادات وان نما في بجچو ماغنيسيوم ني ارمت رافا سوغي دغوت بولا جاجر جچو ها ماغنيسيوم كون اني اسيد وان اسيد تو وان نما مي دجامي يا موسن كونو لال بشانا كت مغديسو وان نما مي دجامي يا دم كون دين ارمان بروسيس تا جچو كوتي بوليتون متر شانشان فغجير بولا يات الله بوتو لتر مليون تكوفي دبته كوجچو بشان ارما فيدا مويچا بود بعد يرو مراسه بود بهدي اولما دبرس الى جافا دي قليلات دي قشاشني ارمتا فدرو قشاشني صدات مديل ارمتا خانس رويا ابو خن جافا دي قليلته فروسس بود دي بشان كنا اما كون يوربا كون يوربا ماغنيسيوم جاني يوني في الرجدانو انت وغاسين كوتا متر جاي منما اندافت لبونو اسيد ابرخون اسيد سوغي دكما فوده كناف نياچو نياتر اولچون انتاني جچو قشاشه ديلا كنا رجرا كو سرابات اكما سوغي دفوده دمفت نكچو نياتر نكچو تانا وني موتمان كوكوبا جتو مني نما ميدو الله دوفا كوكوبا غري وني فيدا قشاشه كنا جچو وني نما خينيمي اما خلاص من خيسا ديبنو فابريكان كنا بقاتين سا على كنا فقاتي غبار ربانيت سلالو دندي ونما overflow janini ankari guddar refu agartan kun hakuchan sa makina to ko fura janni hakuchan sa makina to ko tasabi to ankari guddan kun amma ankari kun hakuchan sa makina to ko fura tasabi to habban to amma so giddare fana kaysa garezun kun ko hujira senu jira je chorman so gidda kun ko horsu jira wan tirfi so gidda abo so gidda settin fajaiye so gidda bisha nama so giddi kun amma so gidda asra senu jira so gidda gutu amma bishan kun overflow labat debiya agitator wali la kun jira ko horsa afan garte ونيت أجيب ترى جاني لا
Kayaknya terlalu kokorsa. Kashuro kokorsani Marka. amma wanni arma keessa jiru soo gidiree fuseeni sun kan arma jiru armaan bahu jira amma lafa dhaqeeti armaan deebi'a ol deema akkasuma kanas dabarra kunis amma akkasuma makiinaa takka fuudha tasaabii tokko jechuudha amma kunis soo gidda kaan irrallee wayyaa ta'u dhiqaatiin isaa kaan irrallee wayyaa taatu lama da dhufeeti arman naqamu jira jechuudha Kunisisuma kun ammoo overflow armaan deebi'a kanatti kan seenu kana keessa overflow yaa'u jira jechuudha godda silaa bakka itti ciraan ta'u lakki asiida si balbalchaa keessaa baase asiida amma kunis jalaan fuudheeti kushaasha jalaan baasee kanatti kannaa ol baanee argina amma soogiddi maayyii jechuudha soogiddi maayyiin arma dhufe jechuudha qulqullaa'e kan maayyiiti kun qulqullaa'e tubboolee tanan karaa manaa akkatti deebi'u dalaga jechuudha. Tubboolee agartan tanan mana deebifte amma bakka ashagamee bahutti gama ashagamee bahu deebifte tubbooleen tun idil hojii adda addaa qabdi. Bakka mana seenuun dhuguu gabbuunee isin garsiisa. Tasaabiin kunis tasaabii takkoon ta'a sunis tasaabii takka sunis tasaabii takka. Keessaa hojjetu. Suni tasaabiin kun dhugummaa kun tasaabii takka ni jalaa baas kaan irraa fudhata. Dhugummaan baas kaan irraa fudhata. Hundinuu tasaabii takka takka kophaa dhibbu jiran jechuudha. Ikaatiin gargariin dhaabbattu gargariin jirtu ala kanaan deemu. Muka deebisaa amma maraa labaa. Maasha Allah. Kan ammoo godni maaddisiisuu. Kushaashni kun kan bahu kunoo gubbaarra gulla gallaaltan kana fakkaata. Galaanni guddaan yaa'u. Kushaashuma irraa bahu. Kushaashuma isarraa dhiqamee bahu. Maasha Allah. Wanni idileetu akka laffaatiin taatu beeku. Hogguu waggaa waan guddoo laffaatii guddoo si gaafatu fangatii isiitii waliin magaaltu jettuu jiru. Amma karaa duraa yaanu kontororuu miidha. Kontororuu. Bakka tiree baatee di baarraa jiru jechuudha. Isaan gargaara akarraa jiru. Daree faalatti biqamu jiru kan piroosesa agarreessuun jechuudha. Shaarree buusuutiin armaanii yaa'ee seensar fuujii seena jechuudha. Gunguutalaan harmatti deebi'a mana keessatti. Mana jiru. Arman karaa maashina asirratti armaan kan jirus ashaggiin isaa waluma fakkaate wanni isarraa maqanii qaniin qabu hundeeti. Maaliif gana faabikoonni fudhata? Garaa namaan seenu faabikoonni fuudhee gana proses godha. Adeemsa keessa darbee waan kan faduu soogiddaa fayyadamu kan huccuu fayyadamu wanni godha jechuudha. Nama iyyuu kun የታጠበ ጥሬ ጨው ለምግብነት አይውልም። ኛታፍ ነው ጀቹ አዮዲን ያልተጨመረበት የኢንዱስትሪ ግብአት ኢንዱስትሪ ብቻ ኛታፍ ከነው ሊያርመረጥስ ነው ይብሳ ስንት ኩንታል ነው የሚሞላው? ስንት ኩንታል ነው እዚህ ላይ የሚሞላው? ስንት ማዳበሪያ ነው ይሄ ሞላ? አያ ስንት ነው አሁን? ይሄ ስንት ነው? achi fuudhuu deema jechuudha. Amma kun istooka kanarra makiinonni seenanii fi achi jiranii. Istooree kun istooka. Kun karaa Finfinneetii fi biyya gartee deemutti amma bakkatti ajajamee deemuu jira. Achi jira makiinonni amma seenaniiti. Sun fe'ate sharaa hidhachu jira. Kan biraatiin qophiidhaa jira. Akkanatti uummata dhiyaate jechuudha. Kun kan faabrikootaaf deemu ganaaf warra faabrikaa fayyadamu. Kun nyaataaf hin oolu faabrikaaf malee. Faabrikaa. Faabrikoota gartee adda addaa kan soogidda barbaadu jira, kan qalamaa jira, kan akka huccuu jira, kan saabunaa jira. Isaaniif dhaqa kun ayoodiin hin qabu kun jechuudha. Ayoodiin itti seenu. Gurraacha kana kan nyaataa oolu. Amma gurraachi kana gamasiis ni jira gaa soogiddi wal jalaa fe'amu jira. Wal jalaa fe'amu jira. Kalarree addaa ayoodiina qaba. Akkasi garaagarummaan isaa maali? Kun dhiqamee lachuu waluma qixa dhiqamee dhufe jechuudha. Kun ayoodiin itti seenee qattitaa nyaataa deema.
kana ayoodiin ittiin seenne faabrikaan fudhateeti kan saabunaa kan huccuudhaa kan qalamaa faabrikaa adda addaa kan dhugaatii lallaaftuudhaa dhugaatii biraa isaanii beekagaa isaaniitu faabrikaa suniif oola jechuudha amma foorkiliiftiin oomisha jalaa fuute jechuudha. Iodine deficiency. Fuutee deemu jirti armaan kottaa magaazina laallee baana. Soogidda godhachuu dhabuudhaaf. Magaaziniif kana fakkaata. Soogidda kana nyaachuu dhabuudhaani soogidda kana nyaachuun dur kana nyaachuu ture. Mormii ta'e maarree ta'e hajaan sun. Kana magaazanii riiga gaadheeraadha. Soogiddi gaa wanni idil wannummaa warshaan dhaabbateefu warshaan wanni dhaabbatuuf fayyaa uummataatiif jechuudha. Fayyaa hawaasaatiif dhaabbata warshaan. Kanaafuu waan hunda adda baasee kan nu qabaa jechuudha. Amma soogidda akkana dhiqamee faabrikaa dhiyaatu kana biyya tana keessa keenya kan duraati. Faabrikaan rakkachaa ture soogiddi faabrikaa akkana kan namun jirtu hodduu mootummaa waatu jiran. Soogidda alaana kan jechuudha. No. Kanaaf imma kan alaana kanis laayina biraa kan warshaan armaan ganaa dhaabbatu jira. Amma dura haagizee biyyan jirre. Dhabaniituma rakkatan. Dhabaniituma rakkatanii. Amma magaazinni istoorii kana fakkaata. Magaazinni haaree 5,000 fi 500. Lakis Jabuutiin. Amma akkanatti guyyaanis yeroonis oowwa warri hojjetus hanga huccuu ofirraa yaasanii hojjechuu takka jiranii oowwi digirii 45 jira akka beekamutti Affaar dachee oowwituudha. Dachii oowwaanis ma'addinaanis namni duratti argamuunis argama ilma namaatiin beekamu akka addunyaatti beekamtu jamtee himamti. Tanaafuu tana fakkaatti addunyaan akkasi beeksiste ilmi namaa dura Affaar irraa argame jechuudhaan beeksiste. Amma kun warra hojjettoota gartee waan kana istooratti akka daramee ramadamu gartee ramaddii tolchu teessuma tolchu jechuudha. Akkana dalagaan deemu jirti jechuudha jaallan keenya kabajamoo. Kana faabrikaan warshaan guddichi biyyaaf qabeenya hojjettoota magaalaa Samaraa tana keessatti warra naannoo tanaatii fi biyyaa illee nama hedduu fidee hojjetaa nama dalagaa godhe jechuudha. Nama gurguddaa hatta biyya alaatii illee Hindiirraa nama dhufee as keessa hojjetu jira. Jalqabarraa eegalee faabrikaan fe'amee gaafa dhuferraa Hindiirraa nama hedduu jala dhufee fe'ee fidee saniif illee dalagaa uume asii Hindiitti ilmaan qallabee jechuudha. Akkasii Haaji Muktaarii fi jaallan isaa nama tokko lamaatu isa duubaan jira. Duuba nama yeroo gabaabduu dura akkuma Dr. Abiyyi magaalaa baadiyyaa Jimmaatiin bakka kanatti dhalatee jedhanitti Haajiis baadiyyuma Oromiyaa tana keessatti karaa Jaarsoo kanatti dhalatee ammaan tana kun Affaarii fi bakka hedduutti gaajira qabatee faabrikaan ni jira qallabaa jirudha. Inshallah tattaafadha soso'a Ayilaandi no waliin taanee to'ata tattaafadhu rabbiin qabaataa keenya rabbi barakaa keessaa haayuu fi taphaa keenyaaf illee rabbi haa kennu. Inshallah daqiiqaa waa xiqqashoo dhaamsa ana Sheekh Jamaal Ayyi Haaji Muktaar akkasuma saahiba keenya bakka bu'aa Sheekh keenya Sheekh Muusaa So'aalaa Sheekh Yaasiin akkanuma Ustaaz Umar Ismaa'il Isfaas wajjin jirra. Waliin taanee dhaamsa gabaabaa dabarfannee maaliif jarris tawalii dhaadheessaa nutis keenya dhaadheeffannaa jechuudha. Faabrikaa eebbisuun numaafuu tajalqabaati. Anama faabrikaa kan akka jetti lakkaawwan. Faabrikaa tokko Affaarii qabna jeetiin isaabbadha. Magaalaa kana keessa kabajaan dhufne boonaan dhufne waan ta'e jecha odoo baqa dhufne amma magaalaa keessa gidee deemnu mee Oromoodhaa isin kottaa suuraa hojii kanaan nuun jaan meeqa qabee suuraan hojii kee. Maaliif Oromoon nama qallabbii beekamee jira asitti. Haajifaa tokko nu godhe isaa rabbi haa kafaluuf waan isaabbatan beekuu gaariidha namni waan keessa fi qofan isaabbata. Jireenya duniyaan tawalooti bakki kophaa jiraatan qabrii qofaa akkanatti lakkuma wanni waloodhaati nama hojii qabaattu bal'attuuni namni sirraa harkatee atillee gammachuu harkattee jiruun si bal'atti borullee qabri si bal'ata inshallah jaallan keenya bira geenyaan armaan laaboraatooriidha. Ayyee laaboraatooriidhaan jedhame laaboraatoorii seeneeti akkasumaanu dhiqaatii sun qofatti nafu teesti godhama. Laaboraatoorii sanatti teesti godhama jechuudha.
on ogeeyyi laaboraatoorii ayoodiinummaan reefu baafnu sunu akkarran kunne akkarran xiqqaanne dhiqamuun isaa sirriidha. Inni akkamii bakki irra jiru darajaan irra jiru kan jedhu daqiiqaa 20 fuudhamee teesti godhama jechuudha. Dubbiin gabaasni waa'ee faabirikaa kana ani waan ajaa'iba ta'u kanuma boodaatti kaan hin achitaa ija kanuma boodaatti kaan hin achitaa ija duuba takka kan akka laaboraatoorii sana raajii natti ajaa'iba dhatte. Laaboraatoorii oogusaan laalama jiidhaan mam takka qaba laalama hamam takka goggogee ayoodiin hamam takka itti jira maaltu irraa xiqqaate maaltu irraa guddate meejar waan itti laqqaan qaba jechuudha. Akkasin laalamaati daqiiqaa 20 itti deebi'ee fuudha jechuudha. Harree fuute. Amam takka qaba kan amma amam takka qaba jechuudhaan akkasitti dhuguu laaboraatooriin dabree ta'e jettee booda oomishni akkasitti oofama bahaa deema. Amma karaa alaa guutaa ka dhaamsa tokkoon qabaa baanu. Kanaanumaanuu gaa nama jabaa idil namaa duuba jira. Nama jabaa idil namaa duuba jira. Haadha mana kiyyaa taniin akkaan jaaladhu. Tan ama 29 ilmaan wajjin horree ilmaan 10 wajjin hin qabnu. Oida Haji Yusuf Adam taniin akkaan jaaladhu. Nakina jirti. Obboleessa kiyya Abdinaasir Haji Yusuf. Kunoo har'aa harmatti argamanii jiran ilmaan kiyyarraa ammaaf Imraan Mukhtaariin na cinaa jira. Ilma kiyya kan sadaffaa jechuudha. Ilmaan kiyya kan isaan duraa lameen intaltee harumte gurbaan isa dura jiru fuudhe inni sadaffaadha isa booda torbaa jira waliin kurani alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin nu kanne namni jabaan nu duuba jiru maatii kana keessaa'u haadha nabii haati mana kiyyaa jabdu jabaadhu abdiin muratiin ni jirra abshir jechaan jajjabeessaa abdiin horaa halkanii guyyaa na wajjin eessa geesse maali jirta jechuudhaan bakka tana jabeenya kiyya kana boodasaa maaltu jiraa jee namni tarii gaafachuun mala namichi kun gurbaan kun tarii Mukhtaar kun baadiyyaa dhufee maaltu isa booda jiraa waan jaboota akka namni tarii ni jaa deengadduma gaa ooyiruu akaabuu turre amma 20 dura har'a alhamdulillah abbaa warshaa rabbiin nu godhe namni jabaan na duuba jiru kunoo haadha mana kiyyaa taniin akkaan jaalladhu taniin kabaju isiidha jechuudha. Allahu akbar. Dhaamsa waan qabdu gaa mee haadha nabiilee sirraa nu fuudha. Alhamdulillah rabbil alamin taduraati abbaa nabii rabbi umrii isaa hannu abbaa ilmaan isaatiif gaarii abbaa manaa kanaaf gaariidha. Kanin onne irraa kan jaaladhu rabbi umrii isaa hannu hamtuu irraa qabu duraa booda isaatiin rabbi isaa hatiisuu jaanis. Amiin amiin amiin. Taata jazakumullahu khairan. Galatooma ulfaataa kootiin kaasaayibban kiyya ulfaatoo kaniin akkaan jaalu kaniin akkaan kajo akkasumatti namoota illee jiru mas asbaa warra abshii keessa geesse maaliif jirta jee hodduu na jabeessu jiru jechuudha. Saayibban kiyya kana har'atti isaanis qooda laafaa qaban jechuudha. Bakka nuti si cina jirra abshir silpha qabna maalirra geessan maaliif jirtan maal si gargaarra jechuun gargaarsa hoddus godhuudhaan na cinaa dhaabbatanii harmarratti illee tana jeela kaa'u baanu gargaarisaan naa godhan fuulduraan badhaa isaanillee wal dhufuun malla waan isaan naa godhan guyyaa suniin mashaallah. Maashaallah nurraa jaadhaan jaan takka isin ammoo hajii fi maatii isaarraa maashaallah jaa ifirraas maashaallah nuun bilu maashaallah inni ani arrabni afaan hajii obboleessa keenya Hajii Mukhtaar waa hedduu na gargaaran ja'a kanattumaan dhufe nillee niin qaanfadhe laakiin ammoo gargaarsi lama ma'anawiyyiidhaaf hissiyii jeniin tokko kan mul'atu tokko ka dhokatu kan dhokatu kuni jabaan isa kana ka dhokatu kuni du'aayiidhaan yaadachuu sujuuda keessa yaadachuu siniif galame yaa rabbi jettee bakka hundatti yooni fi waan takka dhageesse yaa rabbi laata jettee qalbiidhaan dura yaadachuudhaan wajjiniin jirra. Obboleessi keenya immoo Hajii Mukhtaar nuti tokko nutti hee tokkichi immoo kumate. Tokko nutti hee tokkichi kumate. Ani wanni niin jiru ija haasidaa kan namaa ta shayxaanaa hattaa ta nama jaalatullee rabbi irraa qabu. Banna wagguu haa jaalattanuu maashaallah walirraa wajjin wanni jiru ja'a jiru haasida qofaa mi bar hattaa ka nama jaalatullee rabbi irraa qabuun ja'a har'a bakka tana ni geenyaa alhamdulillah waa meeqa keessa dhufne waa meeqa keessa qunne himuun hin barbaachisu tana janii zikrii wal goosisuun hin barbaadu guyyaa gammachuudhaati namicha guyyaa aruuzaa jan khutbaadha gorsaan gorsa jee yaa obboleeyyan kiyya kullu nafsin zaa'iqatul mawti jee jedhi beeka aruuza irratti sanuma haati gurbaadhaati fi haati intalaa duuti arraa miti afa si haajjeesu us jedhii jedhu
Guyaan irraa waa meeqa keessa yaaddatanii booyan irraa miti jechuudhaatiif qabna malee bu'aa bahii keessa baane rabbuma tokkichaa beekaa warri nuti dhiyaatus ni beekaa bakka tana agarree bakka tanatti tuffannu rabbi nu haa gahu. Kan itti guyyaa tokko jennee sababa Afrikaa tokko kan Affaar dhahenne waan guddoo goonee miti kan nuqa. Kana goojjoo ooyiruu keessaa ta dur gartee hattuudhaan irraa eegdu sanin rabbi haala kaawwatan. Tana booda turra guddoodhaan jaa dhaamsa kiyya kana. Affooroo jirra gaa akkuma dhagayaa turtanii gabaasa harkaa turtanii waan takka lafaatiis nama dhiisi rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabricha isaati irratti abbaa toloo oole harkuu fedhaa jiran. Kulliin nama gartee harkata namaatti gammadu kulliin nama gartee du'aa'ii godhee yaa rabbi nuu milkeessi jechaa ture hundi harkuu qaba jechumaaf isin garsiifne tattaaffii arraan tana as geesse tana tajalqabaa fatumuraa osoo hin taa'in tajalqabaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isii haa godhu min hunaa nabda'u wa ilal jannati naltaqi jennaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله الرجاء إدون جرو نانو أفار جرة كم تشوف بلي سخينيا حاج مختار محمد خرجة عبد الرحمن بن عوف في قدمنا خناقة إنه كم تشوف ساني كفني الرهي كم تشوف توني والله هدو كمنه عمره فوسال نجاجة أفريقيا خنا خينيا إني اسمه مالف حاج مختار جتون nama kuma shagna kaynya Sheikh Jamal Nadura je kata fi meka rako meka inki meka obses ge alhamdulillah amalle te hada baluf janna kajan gaf to ko nana fi deimat wali matija deimi sila hadawa deima nama matara khayatun gartan nana ammo matara khayatani ja deima himate jannana مالي في متى أنا سلا أنا تو أرجعوا أنا خنا متارا نكايتني أنا أجاوا خنا متارا خايتني مالي فدا أجاوا خنا متارا خايتني جي أوجا خنا نادانا كجينجا يا ديما أتجاورا شيء تولتني سؤالني شكرا سنياتيسا قبل ما أنسي أسمراني سنياتني أنا بر ديرون نا إلماني تانا نا إتشاني ديرون نكاني نراسني كنا دربني أصلا دربني أشبودا متعرفة الله أكبر الله أكذي حاج مختاريس أكثر رافمي أسجه تقانا هذا مناسا أجيان أما تديدمي سجل نمو يجرا من أمام سجل ولد في فكاتني أما اللي عمري ربي إيريسه تنامي أككنا الرجالو Afrika Ethiopia keessa mika addunyaa torre eebbisu rabbi haa godhu obboleeyyan keenya gammachuun dhufne naamuu gammachuu duraa booda warra akka arra gammadeet firdawsii keessa wajji gammadu rabbi nu haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaallan kabajamoo. Duba nuti hoggaa akkana dhaabbannee waan kana faarsisu kana faarsistoo bultootaa miti dhuga dubbattoota malee. Dhuga dubbattoota. Haji Mukhtar sahiba kenya histi walitti ngoonu akka nama gariisitti. Haji Mukhtar rabbi barakaa isaa godhu rabbi itti haa ida'u nama keenya ka manaabe riskiin barbaade je'ee hunda odoo takka wal jala nambe akka Haji Mukhtar kanatti rabbi ol haa qabu maatii isaa keessa barakaa qabeenya isaa kana qabeenya asitti dhaabbatu miti qabeenya ijoollee tana keessa deemu ijoollee isaatillee ijoollee gartee kararraa wannaati miti ijoolleen Haji Mukhtar bakka hedduu taniin dubbatan ijoollee itti boonani ani mucaa akkanaatiin qaba jechuun tun ijoolluma dhugaan akkasiiti ijoollee ilmoota ja'an san gartee ta'ii zaabbatan san dubbannee akkasii Haji gaafa umraa hojii dheenee yaadadha sheekh maal nun jee yaaboo isinii kana isinin jaaladde silaa isinis rabbiin akkana qixa kiyya kana ol isin fidee dalagaa kiyya kanallee akka ibaadaa hojii goonuu kanattiin isinii hojii dalaguu fedha rabbi masmara kiyya kana isinaan okuu nun jee jechuun nu rakkachuu masmara kana akka asii wajjisee nu fedhu jiraninis nutillee akkas isaa akka kana itti gammadu jira masmara Haji irra deemu kana Haji rabbi barakaa isaa godhu rabbi isaa milkeessu abbaa miskiinaati abbaa rakkataati faabirikaan amma agartan kun keenya eebbifne itti tufaa bakkuma jirtanii inshallah faabirikaa kana dhibba kadhalu rabbi haa godhu awaan biraatillee godhu rabbi haa godhu ani tanaan goolabadhe
gandatti bor wal garra wabillahi tawfiq ay bakhalis na jihan tisna dara amma takka istu tiqo deemi hafuran ba fadanjin ayaron da nama wanin do najash haji ya tama danja ay wallahi yaron da ya tama danja isa ya tama ja kamit kenan ya tama itu nama obboleessan qabne nama abban qabne kasimi maal biyya tama daja obbu isa bira de hunda ni rakata no obbu isa bira maal bira rakata bisema quwwaytihima qaddimu kun miliyan gafata kun dibala gafata dibba kana be jagar shi dibba se udda malagarin namati wadi dibba kuma dibba gafata dibba shanga gafata mi ya tama da hakka sarab biya mesu jedi duba kada innillen kuma qabdami innillen naggaden dura wali fi nafti jani nam jadin qalbi da kabade jirami wanne hubbu hundo qabadu bado wan akama umradan nunji to sanati nama akka iya kana tarabina tumbese yo to ko bihaka be to farade ya wari bar isman nunje ba ebar isambana umradan jebar umradan nunje ko to sanati nama naggaade nakasa namni kasa tumma chu yala to hamma agar rutte nasiha nama ya duran nama kana o guddisu badu isa male nagarre wa hundo isa duba tire chu fena e chu rabi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam araga gamajun ganda kiti isa yer narradun ga tadangan kamne durbeita warsha gide magala dubne ha magala dubne warsha makinma cinabana takka senne warsha kanatti senne dawanne imbenu gamajun tuni warsha kana senne lallu kunu thakaja warsha senne warsha khenya warsha birdranya thawsa dubida na illa bitina zinije sanihu gamajun ra wallahi tadangan kamne oblagare jambale ratina kamatti warsha ta dabbatu midi dilili to ta kanu jaga su warsha kana midi warsha le ko adda digalte warsha go adda hakilili to ta kanu buju ke sadda burabbi hagoru inshallah ni gambachu kana ra tadangan kamne hedura dagame hagarmatti yoni gawse ro yara assalamu alaikum wa rahmatullahi obboleessoo rahiyaa akkasumaanu obboleessa hiyya kanarratti qaadu wajjin guddanne amma diidamii saylan kana aanaa fi haadhoo rahiyyaatu wajjin ture malee achi duratti amma sadii dalagaan dhugguun dhufe biyya sun haareya biyya funyaan jibaa jedhamturraa hin hammate waan dhufe mana isaaniitti abbaan isaanii naqee balee achittiin guddate amma sadii mana isaaniitiin gal nuti obboleeyyaniiti achumaan na jaalatanii haadhoo rahiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuu kan akkaan jaaladhu tanas achumaan naa kannanii waan na jaalatanii siis jaalanne hin maqeenya wallahi warri keenya na bira jiru isaanuma akka abbaatis naati akka obboleessaa ta'e mana isaaniitti fattiin fuudhee jechuudha naa kannanii achumatti abbaan kiyyaas haati kiyyaas haadhuma isiiti abbaan kiyyaas akkuma isiiti obboleessa kiyyaas isaanuma obboleeyyanuma isiiti nuti obboleeyyanii akkasuma wal beeynaasi akkasuma dhaamsinutti jiruus mee waan jedhu asumaan dhaamsaanii dabarsa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkasumas obboleessayya guddaadha. Hordoftoonni eebbiyaadha. Kanaafuu anaan faabirikaa ammallee haalaan gammannee fi isinillee warri raayii fi warri gammadee bira kutanee haa gammadu. Kanaafuu akka Abdurrahmaan ibn Awf irra markabaan meeshaalee as naqee markabaan sadaka rabbi haa godhu. Hedduu haalaan gammannee fi akkasitti warri waliin jedhu saayifan kiyyaaf hundinuu akkuma rabbi akkuma isaa gammadanii rabbi isin haa gammadu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achumaanuga ilmi kiyya kan hangafa Nabil hangafa dhiiraa jechuu dubraa dura jira kan dubraati dura jira inni kan dhiiraatirra hangafa jechuu ilma lammaffaatiis oggo achi as lakkoyne lammaffaa jalaa ol lakkoyne saglaffaan gubbaa yoo lakkoynes lammaffaadha Nabil Mukhtar jechuun nama laafaa miti nama na caalu ilmi namaa takkolleen akka namni isa caaluun fadhu jan yoo abbaan yoo ilma isaa taate malee nam tokko akka namni isa caaluun fadhu yoo ilma isaa taate malee duba ilmaan kiyya keessa akka na caalu kaniin fadhu tokko isi na caala jeetis ni yaada mee achumaanuu waan dhaamsa qabu ilmi kiyya kun mee haanu dabarsu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbatee jira abbaan kiyyaa isa caalu miti cinaa isaatuun keenya ganaadha. Nu ofti numa jajjabeessuuf
nama tokko addunyaa kanarratti akka isa caalu kan fadhu abbumaatu ilmi akka caalu fadha. Akkuma caaluu fi akkuma jajjabaatu fi na caala jaa inshallah rabbi akka inni niyyaa isaa yaadee rabbi nu haa godhu. Nutis rabbi warra faayidaa qabu nu haa godhu. Rabbi inshallah achumaanu maashaallah inni isin daawwachiisee jira silaa inni nu gammanne rabbi habara haa godhu. Rabbi warra keessa turu nu haa godhu. Anu bichaa fayyadu osoo hin ta'in an cufa ilma namaa kiristaanaas musliimaas hin jennu. Cufa ilma namaa fayyadu rabbi haa godhu. Achumaanuu daawwattoota keenya Nabiil Kiyyalleen odduu dubbachuuf yoo inni na duratti egaa ilmi abbaa duratti waa mataa waliin qabu. Ono walumaanuu nutti faa maatii amma arma jiru nu afurii jira. Amma nu bira alaa dhabeef nuti illee galatoomaa rufaadha. Jazaakallahu khairan. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.